dubbiitun raafama siyaasaa isii dhaqqabuun wareegama lubbuu qaqqaalii itti kafaluu erga eegalte oolte bubbultee jirti. Hawaasni siyaasa danqaa isaa irra turetti dammaquudhaan jijjiirama fedhu immoo wareegama kafaluu irra duubatti hin deebine. Uummanni Oromoo danqaa isaa irra jirutti dammaquudhaan qabsoo hadhaawaa walirraa hin cine taasisuudhaan har'a gahe qabsoo dabarse keessatti ilmaan isaa 5,000 ol ta'u itti wareegee kanneen lakkoofsi isaanii hedduu ta'e immoo lafeen itti caccabde dhiignis itti dhangala'ee hooggansi ODP amma jiru kun gara aangootti akka ol dhufu taasisee jira. Uummanni kana dura qabsoo hadhaawaan as gahe abdii horatuu eegale deebi'ee dukkana biroo akka of duratti ilaalu wantoonni fi gochoonni taasisan biroo mul'atuu eegalanii jiru. Keessaayyuu torbeewwan arfan dabarsine kana keessatti ilmaan isaanii beekumsa sassaabuudhaaf gara manneen barnoota olaanoo ergaman irratti ajjechaan raawwatamuu eegalee jira. Mana barnoota olaanoo yuunivarsiitii Waldiyaatti barattoota Oromoo eenyummaan sabummaa isaanii adda baafamuudhaan aggaammiin hammaataan irra gahaa jiru hordofuudhaan jiraattonnii fi barattoonni manneen barnoota bulchiinsa magaalaa Shaashamannee hiriira bahuudhaan dhaadannoo fi yaada addaa dhageessisanii jiru. Yaadaa fi dhaadannoowwan jiraattonnii fi barattoonni manneen barnoota bulchiinsa magaalaa Shaashamannee dhageessisaa turan isin biraan geenyaati. Hanga xumura sagantichaatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Barattoonni manneen barnoota magaalaa Shaashamannee fi jiraattonni mormii isaanii hiriiraan dhageessisan kun aggaammii barattoota Oromoo manneen barnoota olaanoo naannoo Amaaraa keessa jiran irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuudhaan mormii isaanii hiriiraan dhageessan kun Oromummaa qofaaf ajjechaan saba kana irra gahaa jiru garmalee baay'ateeraa jedhu. Nuti kabaanee fi dhiiga barattoota yuunivarsiitii irra miidhamaa jiran maaliidhaaf isaanis barachuudhaaf bahan malee ajjeefamuudhaaf mitiishu. Garuu isaan achitti cunqurfamaa nu as bira mana barumsaa wanti tenne barannuuf hin jiru waan jedhu sammuu keenya keessa dhagaamee nu baase. Nuti jechuudha wanti cunqursaan kun nurraa deemuu hin dandeenye. Maaliif akka ta'e garuu ifallee nuun taane. Har'a wanti as nu dhaabe foon kiyyatu narraa murame foon kiyyatu narraa du'ee lafa jira santu na baasee jedha. Har'a wanni bahee fi hiriiraaf ba'ee hiriirni immoo maalidha? Obboleeyyan kiyya ka yuunivarsiitii Waldaa jiran achi sababa isaan uummataniif sababa saniif ba'e. Quuqama qaba waan ta'eef isaan obboleeyyan kiyya foon kiyya waan ta'eef maalidhaa fi gaafiif ba'e amma kan ba'eef akkamitti ajjeefaman obboleeyyan kiyya ka achi jiran yuunivarsiitii san jiran maaliif ajjeefaman sababni isaan ajjeefamaniif sababa kanaaf akka qaamni itti gaafatamummaa qabu mootummaan itti gaafatamummaa isaa deebii akka nuuf kennuuf ba'e. Taateen kaleessa ta'e taatee ajaa'ibaati. Nuti biyyi keenya kun biyya nagaati jenneetiin yeroo baay'ee dubbanna. Garuu shirri kun shirra ta'e jedhameetiin Oromoo irratti xaxamaa jiru ta'uu isaa qeerroof qarreeniif uummanni Oromoo beekuu qaba. Maaliif jennaan Oromoon kana dura gaafii mirgaa gaafate biyya ofii keessatti jiraachuu akka danda'u gaafatee jiraachuu akka danda'u ibsamuufii qaba. Biyya ofii keessatti biyyi Itoophiyaa jedhanii Itoophiyaa keessatti garuu Itoophiyaan dhiigni Oromoo itti dhangala'aa jiraatu hin barbaannu. Oromoonis akka Oromootti uummannis akka uummataatti. Barattoonni keenya kana hiriira ba'anii jiran nus kan isaan maddii dhaabannee jiru dhiiga ilmaan Oromootti jige dhiiga barataa keenyaatti jige barattoonni kun waan nu godhan Oromummaa ofiitiif deemaniitiin ajjeefaman anaatu dhaame anaatu dhiiga kiyyatu jige kanaatu nu baasinu. Ka Oromummaadhaaf qofa mattaawqaa isaanii gaafata mattaawqaa irraa fudhanii namni namummaadhaaf Oromummaadhaaf yoo ka du'u ta'e namni kamuu walqixa ijoolleen kililii Tigiree deeman ni jiran isaan hagadhaa Maqalee yoo fudhanii fakkeenyaaf barataa jiran isaan yeroo hunda nu ajjeesan maaliif yookaan ijoollee sanniin deebisee akka nu raabsu mootummaan kililii Oromiyaa irratti hadda ijoolleen du'aaran kun ijoollee baadiyaa kan haatiin abbaan boru narraa baasa jedhanii achi ergan baratee galee hadha na jijjiiran hadhas ta'anii bu'aaran reeffa isaaniif ani achi fidan ijoollee achi jiran jeeqamanii sa'aatii kanaaf ijoollee hadha reeffa lama fuudhame jedhan ani ofii kiyyaa ka bilbilee fi achi keessa obboleessa qaba fakkeenyaaf achitti ijoollee miidiyaa himanii fi kun garagara hadha reeffa lamatu fuudhame nu fincaan kennaaf aayilaandi fincaanee darbaarraa nu garuu mootummaa lamatti bilbilee furmaani nu dhufe nu dhumne wanti furmaata nu godhaa jira hin jiru mootummaa yeroo kamuu nu sobaa afaan damma dibataa as bayaa yoo barbaadan na buusta yoo barbaadan kana paarlaamaa irra taa'aa Oromoo tuffataa akka dhumu uummata Oromoo jedha akkana jechuu hin qabaatu. Barattoota eeggamaaraantu jira. Barattoonni sunnis
ajjeefamuun isaanii waan ol waan ta'eef barattoota saniif hammataattamatti akka nu dhaqqabanidha. Nu haadha dhiiga kennaan achi dhaabbate dhiiga kennaan teessoo jala qabaatiin ka jala deeme hayyoota Oromooti inni kana beekuu qabaata. Boru sarras taanaanin qabsoon keenya itti fufa maaliif jennaan Oromoon gowwaa miti Oromoon ammachoon isaa akka gommaatti yoo lakkaa'ame amma nus deebiin keenyaan ganuu deebis nus hin gaafanna duubattis hin deebinu garumaafoo deemna duraanis duubatti deebinees hin beeknu wajji jiraanna jenneetiin cadhifne jiraachuu hin dandeettanii jedhan. Qaamni kun qaamuma mootummaatu shira kana xaxee malee diinni kamuu akka dhufee isaa ijoollee kan akkanan goone hin beekne. Qaamonni mootummaa tokko tokko FB irratti gadhiisaa turan. Nuti barattoonni isaan duubaan jirru barattoonni elementarii jirru ammaantii kana fuulduraaf nuti yuunivarsiitii geenna akka isaaniitti yoo isaan achi kan ajjeefaman ta'e nu immoo amma akkamitti kaayyoon keenya akka fuulduraa maali nuti sodaa qabna jechuudha. Kun akka hin ta'amneef sodaa kennaaf illee kun akka hin ta'amneef ammaantii tana itti gaafatamummaa qabu mootummaan furmaata kennuu qaba. Yeroo kamuu dhiigni barataa Oromoo dhiigni Oromoo lola'uu hin qabu. Sababa kanaaf itti gaafatamummaa isaa fudhachuu qaba. Guyyaa irraa wanni nuti baanee fi akkuma beekamu tibbana kana wantoota dalagamaa jiru jira. Maaliif jennaan waldaa yuunivarsiitii waldaa keessatti barattoota Oromoo ajjeesaa jiran. Achi qofa osoo hin ta'in akkuma guutuu biyyattiitti uummanni Oromoo mirgi isaa yeroo baay'ee sarbamaafii jira. Uummanni Oromoo akkuma beekamu akkuma ammachuu danda'u san uummata hammaatuu danda'udha. Wanni har'a nu yaasa jechuudha. Kanaaf uummanni mirgi uummata Oromoo kabajamuu qaba. Kana akka godhu ammoo mootummaan amma tana yeroo tana biyyattii bulchaa jiru kuni olaantummaa isaa seeraan itti fayyadamuu qaba. Aangoo qofa qabatanii deemuun bu'aa qabu haasaa maaliif jennaan yeroo kaan uummanni Oromoo miidhamaa jira. Uummata Oromoo kana akka miidhamu mootummaan kun furmaata atantamaaf kennuufii qaba. Yoo duunas nun nama duub dhalanneerra bakka yoo duun homaayyuu miti isaan du'anis nama Oromoodha tamaariidha. Nullaa dabarannee bakka wayii ganannee yaaduu hin dandeenyu. Mootummaan naannoo Tigraay barattoota isaa barattoota naannoo sanii gara mootummaa Amaaraa erguun hin ergine waan ta'eef uummata Oromoo ammoo uummanni uummata nagaati homaa namni nama ajjeesu hin jiru namni nama waa balleessu hin jiru deemaa ture. Kanaaf amma harmeen uummanni maatiin ijoollee kana yeroo baay'ee gammachuun ilmi kiyya baratee naa gala jedhee gaddaan yoo itti galu maaltu itti dhagama ka jedhu wanni har'a hiriira kana nu baase. Kanaaf mootummaan ani ammallee wanni ani jedhu mootummaan kun itti gaafatamummaa ofii bahuu qaba. Uummanni Oromoo miidhameera wanni uummata Oromoo miidhuuf mirga abbaa biyyummaa kana uummanni akka lammii lammaffaatti jiraataa jira. Uummanni Oromoo biyya kana keessatti mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba ammallee mootummaan dirqama ofii bahuu qaba jedhan. Sabni kun aadaa nama ammatuu fi kabajuu kan horatee fi sabaa fi sablammiilee ammatee akka bulu kan godhe duudhaa fi aadaa ganamaa sabni kun horatee as gahedhaas jedhu. Aadaa fi duudhaan ammatu kun falaasama hooggantoota siyaasaa ODP ta'amee ilaalamuun ammas dogoggoraa jedhu dargaggoonni magaalaa Shaashamannee. Dhugama dubbachuuf nuyi aadaa qabna safuu qabna. Aadaaf safuu kennan nu qabe malee wanti taateen ta'amaa jiru akka har'a guyyaa dhaabaanee barataa miti jiraataa Oromiyaa keessa jiru sabaaf sabalammii akka Oromiyaa keessaa baasnudha. Garuu kana godhuu nu dhoggu aadaaf safuu qabna nu. Baasoo waan yeroo tokko tokko haasamu jira. Warri mootummaa biyya bulchu kun siyaasa nurra fayyadama. Nu siyaasa isaaniitii miti ka sabaaf sabalammii waliin nu bulchu. Sirna ittiin bultuu magadaa kennaatii fi aadaa kenna. Kana haa beekanii mootummaan siyaasa nurraa haa dhaabanii kanaa booda jechuudha. Seerri biyyattii tanaa barreeffamaan malee gochaan hojii irra oolaan jiru waan ta'eef kanaaf uummanni akkuma qarallee uummata sabaaf sablammoota biyya tana keessa jiraatu danda'ee waliin jiraataa ture. Kanaaf amma uummanni keenya hammaatee jira waan ta'eef dadhabeera. Amma uummata Oromoo akka lammii lama biyya isaa keessatti mana isaa keessatti jiraachuu dadhabee jira. Uummata Oromoo sababa uummata qara uummanni sodaatamu amma ofii deebi'ee sodaachuu jira waan ta'eef uummanni Oromoo kanaaf ofii dandeetti waan qabuun uummanni Oromoo walitti ba'ee mirga ofii kabachiisifachuu hin dadhabne. Garuu yeroo kana namni irra jiru mootummaa kana waan ta'eef kabaja isaati Oromoodha yeroo tanatti mootummaan adeemsisaa jiru. Isattuu uummanni sababa isaati nageenya kana waliin ceesimna jedheeti malee dadhabeetii miti yookaan sodaateetii miti. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroon kun yeroo tokko itti dandeettu. Yeroo dhiibbaa geessisuu dandeettu. Barataan keenya achi deeme yookaan duutaa sababiin inni du'eef beekamuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaas madaan kun quuqamni uummataa mootummaan uummata bakka bu'ee jedhee dhaabbate kun quuqamni uummataa itti dhagaame uummata wajjin dhaabbate gaafii kana mootummaa federaalaa gaafate maaf akka du'an namoonni waan kana hojjetan akka seeratti dhiyaatanii uummataaf akka ibsamuu danda'an. Uummanni kun mootummaan dhiibbaa isaatiin ol bahuun aangootti ol dhufe ODP'n quuqamaa fi aantummaa isaaf horatee rakkoo kamuu nurraa qolata jechuudhaan abdii guddaa irratti gatusi. Yeroo ammaa kana ammoo mootummichi garuu saba kanaaf abboomamaa akka hin jirre mallattooleen agarsiisan hedduu akka jiran himu. Mootummaan
har'a achi taa'e kun dhugaa dubbachuuf maqama waamee dubbadhaa mootummaan Abiyyi Oromoo haa ta'u Oromoo hin jaalanna hin kabajina gin Abiyyi lolee yookaan filatamee bakka san hin teenne dhiiga obboleessa kiyyaattu bakka san ka'e waan takka isin kaasuu barbaada. Ani nama waa jedhaa ture duddan qabamma jechuudha isa achi kaayuuf dhaamee jira. Sa'aatii kana jechuudha garuu isa achi kaayee yeroo mara gammadaa jiraadha. Gammachuu san yoo itti nuuf ibsisuu hin dandeenye nuyi akkuma kaleessa wambarii gubbaa kenneen wambarii gubbaa buusuu akka dandeenyu beekuu qaba. Kanaaf furmaata godhuu qaba. Yoo kanan ta'in ammoo uummanni Oromoo gahee ofii akka danda'utti hin baata. Yeroo kaan paartii jedhanii aktivistoota irratti dhiibbaa adda addaa geggeessaa turan. Kana uummanni Oromoo walii galee waa mara hin mari'ataa yaadaan hin jedhama garuu furmaanni hojiidhaan godhameef hin jiru. Deebiin uummata keenyaa hin deebine. Kanaaf gabaabumatti mootummaan kun itti gaafatamummaa ofii bahuu qaba. Kana ta'uu baannaan barataas ta'ee uummanni hawaasni jiraataan biyyattii biyya ofii keessatti mirga ofii kabachiifachuuf nama biraan barbaadu. Ofii ofiitiyyuu hin kabachiifata. Nageenya barattoota kanaa mootummichi eeguu kan hin dandeenye yoo ta'e gara maatii isaaniitti akka deebi'an gochuu fi yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiranitti akka ramadaman gochuu akka qaban dhaamanii jiru. Adaamaa keessatti alaabaa Minilik baastee osoo mootummaan Oromiyaa naannoo irra jiru osoo mootummaan Oromoo 4 kiiloo jiru. Amantiidhaan wantoota garaagaraatiin dayeeffattee nafxanyaan nutu isiniif jira baala adaraadha jettee nu bulchuudhaaf tattaafataa turte. Ammas dhimma san galmaan gahatanii barattoota Oromoo barachuu dhorkanii waraqaa eenyummaatiin ilaalaa nama uffata bakka eenyummaa Oromoo qabu barbaadaa ajjeesaa gidirsaa hidhanii kan achi buuteen isaanii dhabame jira kaleessa yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti kana turiira na baase. Hatantama gaafii hatantamaa mootummaa akka nu deebisu itti bilbileellee akkasi cadhisu akka hin qaban akka Oromoon madaa lafee keessaa qabu akka beeku akka nullee hin tuffanne nu tuffataara akka nu tuffanne yeroo kamuu jedhan. Furmaatas gaafii fi asiin dura gaafannees amma gaafii kanas furmaata nuu kennuu qaban jedha galatooma. Mootummaan qaamota gurmaa'uudhaan barattoota Oromoo manneen barnootaa olaanoo yuunivarsiitii Waldiyaa keessa jiran irratti raawwatanii gara seeratti dhiyeessuu akka qabus gaafatanii jiru. Garbummaan kaleessaa sun hardhallee nutti deebi'ee jira. Barattoonni Oromoo du'uu hin qaban abbaa biyyaati abbaa qe'eeti. Dhimmi isaan laallatu namni kamuu masaraan mootummaallee ta'ee qeerroof qarreen keenya ammoo hadharraa jalqabne wanti duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Du'a kaleellee du'aa jirra hadhallee hin duuna du'aaf baanee jirra. Kanaafuu deebiin nu barbaannu uummata Oromootii fi barattoota Oromoo irraa ajjeechaan haa dhaabatu. Ajjeechaan dhaabatu malee ammallee barattoonni Oromoo hadharraa jalqabee haga deebiin ijoollee dhiiga ijoollee haati ijoollee sanii ijoolleen kiyya digrii qabattee dhufti gaafa jetti reeffa isii tuqee warra keenyaatitti Oromootitti deebi'eera. Nafxanyaan sirna kaleessaa san kan sodaachisaa turan san hadhallee isa deebisanii jiranii. Kanaafuu Oromoon ammoo sabaa fi sablammii kamuu waan jaalatuuf waan isaan hojjetan san nu hojjetaa hin jiru. Nu mormii keenya dhageessifataa jira. Barataan yookaan dhalli namaa bakka bakka socho'ee mirga jiraachuu osoo qabu Oromoon bakka bakka socho'ee baratee jiraachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf guyyaa dheengaddaa kaleessa yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti barattoonni Oromoo 2 ajjeefamaniiranii 8 miidhamaniiru ka jedhu meediyaan OBN jedhamu dabarseetiin ture. Garuu taargeettiin dhugaan jiru akkas hin turre. Inuma ODP'n wayita kamiinuu ODP's ta'e mootummaan federaalaa barataan Oromoo yookaan ilmi Oromoo tokko wayita wareegamu foddaa televiziyooniitiin gadi bahee namni 10 wayita wareegame nama 3tu wareegame kuwwan ifti nagahaa jedhee gabaasa. Kanaaf nuti biyya dhalanne keessatti biyya keessatti guddannee jiraanne keessatti mirga keenyaan barannee jiraachuu hin dandeenye. Akka itti gaafatamuu qabu mootummaaf mootummaadha. Maaliidhaaf yuunivarsiitiin ka ummataati malee kan saba tokkooti miti. Kanaafuu amma nurratti hojjetaa jiran ammoo olaantummaa saba tokkoo gara afootitti adeemsisuudhaaf waan ta'eef sirna nafxanyaa san deebisuuf waan ta'eef akka kiyyatti ka gaafatamuu qabu tokkoof ta'u mootummaadha jedheeti. Dheengadda waa'ee ugurrii OMN'if Jawaariin irratti raawwatame hin callisne osoo isa daddafee hatamtamaan deebii gahaa kenneera ta'e har'a kun hin dabalamu. Gaafii irratti gaafiin kuufama maaf ta'e kanaaf kallattimaan mootummaan naannoo Amaaraa mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa tankaarfii guddaa fudhachuu qaba. Yoo nageenya barataa sana hin eegsisa ta'e itti gaafatamummaa fudhatee eegsisuu qaba. Hin eegsisu yoo ta'e ammoo yuunivarsiitii mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran jalatti akka nuuf ramadu kana waan taane qabsoon keenya hanga dhumaatti itti fufaa jechuudha. Waan saba keenya nama biratti uffachiisaa nurraa haa dhaaban. Nuyi kaleessas kabajamnee jiraannee har'as kabajamnee jiraachuu barbaanna. Kana ergaan biraa kan sabootaaf dabarsuu barbaadu waan tokko dabarsuu barbaada. Sabaaf sablammiin biyya kanaa warri sabni amma sabni tokko
tokkummaa yookaan dammoo andinnati waan jedhamu sanaasaa waan tokkorraa fakkeenya fudhadhan yeroo baay'ee miidiyaan warri achitti diraamaa isaanii yookaan dammoo fiilmii isaanii hojjetan hin hojjetan gin guyyaa takka tokkummaadhaan ofi guyyaa takka afaan sabaaf sabalammii biyya tanaatiin waan takka baasanii hin beekan waan aadaa isaan ibsaa afaan isaan ibsaa alaabaa isaan ibsaa malee waan tokkollee sabaaf sabalammii waan hojjetan hin qaban kanaaf nu amma nugaa baqa obsillee daangaa nu guutaara dubbachuu hamma dadhabnu gaa jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hangammaatti isiniif dhiyeessine wajjin turtii gochuu keessaniif galanni keessan guddaadha. Saganticha qopheessuudhaan Abdii Tufaa fi Lammaa Huseen kan isin biraan geenyedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u jenna.